Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutti amannee kan golluu hanga bara baraatti akkam jirtu mee nageenyi badhaadhaa xiqqaama guddaa cufti fayyaadha. Ishoo obboloota koo baga nagaa taatanii kaayyoo fi mil'uu diinaa isin argatanii waan isin haa eeguu tiksee gaarii ta'ee kadhannaan Maariyaam isin faana bobba'ee. Egaa yaa obboloota ergaan qabee jira mee qalbiin dhaga'aa maaloo yaa firaa baroota rakkannee baay'ee of nuffinee suur sagalee yeroo ni hojjenna jennee. Takka gatiinsaa maallaqa duguugaa yookaan immoo afaan nutti ta'a daangaa har'a kunoo kun hafee ta'e gammachuun nuuf dhufeera Tasfaa Film Production. Kana booddee viidiyoo barbaannee qulqullina isaatis haalan yoo feene filannoo isa jalqabaa amma arganne isas Tasfaa Film Production ittiin jenne. Oomisha suur sagalee abdiimee ilaalaa gara magaalaa Amboo fedhaan imalaa simannaan isaa magaalaa alatti urgaa'a hojii boonsan isaa jaalalaan si booji'a. Akkuma fedha keetti siif hojjeta viidiyoo kan akka garaa ofii gaariidha miti yoo eega yaa obboloota dubbii hin fageessu waan ofiitiin baay'ee nama kan boonsu waan ofiiti baay'ee nama kan boonsu. Jabaa qe'ee ofii abbaatu jabeeffata damma sarraa cobuus ofumaaf mi'eeffata. Faachaan garmaamee ittiin dhaadata bu'aa hojii isaatis addunyaaf ibsata. Faachaan garmaamee ittiin dhaadata bu'aa hojii isaatis addunyaaf ibsata. Yoo barbaaddan Tasfaa Film Production lakkoofsa kanaan heloo ittiin jettan fedha keessanis haala gaariin argattu gurri dhaga'es gochaatti haa hiikkatu. Hedduu dheeressee eegaa galatoomaa gaarummaa qabnuun mee takkuumaa gaarummaa qabnuun mee tokkuumaa galanni Waaqayyoof haa ta'u.